Tunin raadiyoon vii'oo sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon vii'oo sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsanii ayyuu jalqaba. Galchuma waliin sanagaa jarqeen vii'oo afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtanii arda guyyaan jimaata 529 barkum 2020 vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan ansora alakeet nu dhiyaadha. Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falmu waraana Itoophiyaa seera malee walitti qabeenam fixa mana namatti gubeetiin nam kumkurni hedduu baqachiis jedhetti waan naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti dhalatee jedhe fuul 50 irratti barreesse. Itoophiyaa tardallee nam 137 irratti vaayirasii koronaa argan. Ameerikaa godina Minisoota nam gurraacha poolisiin faranjii ijjee seenii matan irratti ardallee hiriirratti jira waajjira poolisiitiif qabeen hedduu gubee barbadeessuu jira. Bar dhukkubii koronaa lafa baafatan irratti namu waan beekuuf waan qabu wal qarqaaruu jira. Waan hir'isanitti himnu keessaa tokko oduu tasaana jaalanne. Attam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aa kana jaallannee gammadaati. Itoophiyaatti sa'aatilee darban 24 keessatti namoota 5,015 irratti qorannaa gaggeeffameen 137 vaayirasii koronaan qabamuun isaanii ibsameera. Waliigala Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota koronaan qabamanii 968 ga'uun ibsameera. Namoota amma dhukkuba COVID-19 qabamuun isaanii gabaafame 137 keessaa 86 dhiira 51 dubartoota yoo ta'an umriin isaanii 4 hanga 75 kan ga'u ta'uun ibsamee jira. Isaan kana keessaa 109 Finfinnee irraa yoo ta'an tokko bulchiinsa naannoo Afaar irraa, Benishaangul irraa immoo 2, 7 immoo bulchiinsa Amaaraa, 8 immoo Oromiyaa irraa ta'uun beekamee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti gocha humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa raawwatamu jedhe gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International baasee jira. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa siviilota seeraan ala ajjeesuu, qeerraa buqqisuu, hidhuu, gudeeduu, okkara saalaa fi doorsisa gaggeessuu keessumaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti jedheera. Kanas namoota 80 caalaa qaamaan akkasumas bilbilaan dubbisee akka ta'e Amnesty International gabaaseera. Oduu booda dhiyaata. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa daangaa Sudaan waliin qabu irratti namoota to'achuuf yaalii godhu keessatti mootummaan federaalaa deeggarsa akka godhuuf gaafatee jira. Naannoo Amaaraa fittaanaa pireezidaantii kan ta'an Dr. Faantaa Maandafroo VOA'f akka ibsanitti namoota karaa 19 daangaa Sudaan ce'uun gara bulchiinsa naannoo Amaaraatti seenan kuma hedduu sababaa koronaaf adda baasanii kaa'uun baay'ee rakkisaa ta'eeraa jedhan. Akka itti aanaa pireezidaantichi jedhanitti naannoo daangaatti waaltaalee namoota kana addaan baasanii kaa'an hundumtuu amma waan guutanii jiraniif kanneen birootti dabaluun hin danda'amu jedhu. Daangaa Itoophiyaan Sudaan waliin qabdu bulchiinsa naannoo Amaaraa keessaan fageenya kiiloomeetira 400 akka qabu ragaaleen ni mul'isu jechuudhaan Asteer Misgaanaw gabaastee jirti. Kamisa kaleessaa milishoonni Itoophiyaa karaa daangaa Sudaan waliin qabaniin gama Sudaan keessatti qondaala waraanaa Sudaan tokko ajjeesuun loltoota hedduu madeessuu isaanii dhaabbati oduu Sudaan sunaan beeksisee jira. Magaalaa gama bahaa kan taate Alqadriif karaa gama daangaan kan seenan milishoonni Itoophiyaa piroojeektii qonnaa haleeluudhaan humnooti milishaa kanneen mooraa Barkaat Nooreen keessaa waliin walitti bu'uu isaanii sunaan ibsee jira. Dubbi himaan waraana Sudaan akka jedhanitti loltoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo kan madaa'an yoo ta'u kunis milishoota Itoophiyaa deeggaramaniin ta'uu sunaan gabaasee jira. Magaalaa Moqdishoo irraa gara kaabaatti kaleessa reeffi hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa 7 kan siviilii qabeenya suuqii qabu tokko argamuun jiraattonni aangawooti naannoo fi maanguddoonni har'a ibsanii jiru. Ganda Golaalee Konyaa Bal'aaditti dhiyoo Moqdishoo irraa immoo kiiloomeetira 30 ta'u irratti dhiirota uffata waraana Somaalee uffataniin butamanii guyyaa tokko booda reeffi isaanii argamu maanguddoo naannoo kan ta'an Ahmed Musee VOA'f ibsaniiru. Ajjechaa kanaaf eenyutti gaafatamaa akka ta'e ammatti hin beekamne. Garuu maanguddoo Musee jedhaman kana dabalatee kanneen biroo naannoo sanarraa akka jedhanitti dhimma kana duuba kan jiru loltoota mootummaa Somaaleeti.
Komishinara konyaa bal'aad ka ta'an Qaasiim Alinuur kan jedhame kan haaluudhaan gocha kanaaf garee Alshabaabiin himatan. Dhimmicha qorataa akka jiran ta'us ragaan jiran Alshabaab ta'uu agarsiisa jedhu ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Minneapolis gaddaa fi mufannaa keessa ka jirtu ta'uu bulchaan magaalattii jimaata har'aa ganama dubbatanii jiru. Garuu nama gurraacha Ameerikaa to'annaa poolisii jalatuu jiru du'e sana mormuuf jecha saamiinsaa fi gochi biddaan qabeenya gubuu sun fudhataman qabu jedhaniiru. Gabaasa ergame Tuujubee dhiyeessa. Kantiibaan magaalaa Minneapolis Jaakob Frey akka jedhanitti qabeenyaan manca'an hawaasa keenyaaf barbaachisoodha. Kamisa galgala erga hiriirtonni buufata poolisii cabsanii yaaluun isaanii itti himamee booda haa guban jedhanii itti dhiisuu isaanii dubbatan. Poolisoonni kamisa kaleessaa galgala innaa buufata sanatti ibiddi qabatu dhiisanii keessaa ba'an biilsaalee naannoo jiranittis ibiddi qabateera. Dhagaan biilsittiin ijaarame hamma lubbuu namaa barbaachisaa miti jechuudhaan tarkaanfii fudhatan falmaniiru Frey. Hojii keenya garuu hojjechuutti fufnaa jedhan. Kantiibaan magaalaa Minneapolis kan pirezidaanti Doonaald Tiraamp Tiwiitarii irratti jimaata har'aa ganama Frey muuxannoo hoogganuun qaban kashlabboonnis yaadannoo Joorji Flooyid kabajaa dhorkan jechuun maxxansan quban qaban turan. Erga oduu gabaastonni ergaa Tiwiitarii sanaa dubbisanii fi booda Frey akka jedhanitti Doonaald Tiraamp waa'ee cimina Minneapolis qabdu waa tokkoyyuu beekan nuti akkaan cimoodha jedhan. Frey ajjechaa Flooyid booda magaalaa muddamaan guutte keessatti labsii yeroo hatattamaa labsan. Gaaffii bulchaan Minisootaa dhiyeessaniin loltoonni waardiyyaalee biyyoolessaa 500 bobba'aniiru. Suuqilee hedduun magaalaa Minneapolisiif Seenpool keessaa kaleessa galgala gubaman. Poolisiin Seenpool akka jedhetti dhagaaf qaruuraan poolisootatti darbamaa ture. Ajjechaan Flooyid magaalaalee kan akka New York, New Mexico Albuquerque keessatti mormii kaasisee jira. Mormii Colorado Denver keessatti geggeessame cinatti illee dhukaasi dhagahamaa ture. Viidiyoon waraabame akka mul'isutti konkolaataan jamaa Denveritti wal ga'ee jirutti oofamuudhaan hiriirtota keessaa tokko lafatti kuffise. Komishinarri dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet maqaa namoota harka poolisii Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggoota dhiyoo as du'anii tarreessuudhaan aangawoonni haqi akka mirkanaa'u gochuun dirqama isaaniiti jedhan. Durataan komishina gamtaa Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan ishee gurraachota irratti loogii sanyii ooftu itti fufee jiru gamtaan Afrikaa cimsee kabalaaleffate ta'uusaa beeksisaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi gosaaf sanyii irratti kan hundaa'e loogii bifa kamiiyyuu dhabamsiisuuf tattaaffii cimaa akka godhan gaafataniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp sabaa himaa hawaasaa ilaalchisee ajaja hooggana olaanaa kaleessa baasanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun deemsa seeraa keessa darbee hojiirra oola jedhanii hin yaadan. Tiraamp maaliif tarkaanfii kan akka fudhatan ennaa ibsan uummanni Ameerikaa walaba ta'ee yaada isaa ibsachuuf mirga qabu eeguuf akkasumas mirkaneessuuf ta'uu dubbatan. Kaampaaniileen miidiyaa hawaasaa yeroo ammaa waan jala dahatan qabu ammaan booda garuu ajaja waan dabarseef jecha ka jala dahatan hin qabanii jechuudhaan Tiraamp Waayit Haawus keessatti oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Tiwiitar kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen ajaja Tiraamp kennan siyaasaan kan guutamee fi gama marsariitiin carraa yaada ofii ibsachuuf walabummaa intarneetii sodaachisuuf yaalii ta'eedha jedheera. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 5.3 kan caale yoo ta'u 360,000 caalaan du'aniiru. Biyyoonni hangi tokko faca'ina vaayirasii koronaa kana dhaabuuf jecha uggura kaa'aa turan laaffisuu jalqabanii jiru. Iddoo biraatti immoo lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan haaraa qabamanii ariitiin dabalaa jira. Weerara dhukkuba COVID'if iddoo duraa irra ka jirtu Ameerikaan namni miliyoona 1.7 caalaan jalaa dhukkuba kanaan qabamaniiru. Itti aansees Biraazil namoota vaayirasii koronaan qabaman 438 qabaachuun sadarkaa lammataarra jirti. Oduu xumuraa Chaayinaan Hong Kong irraa seera nageenya biyyoolessaa kaa'uuf murteessuun ishee Yuunaayitid Isteetsi, Biriteen, Awustiraaliyaa fi Kanaadaan balaaleffatanii jiru. Kana gochuun Hong Kong ofiin of bulchuuf mirga qabdu kan dhabamsiisuuf tasgabbii fi badhaadhina ishee irratti sodaa uumameedha jedhu dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa ka biyyootii arfanii walii wajjin ibsa baasaniin tarkaanfiin Chaayinaan fudhatte kanarraa yaaddoo jabaa qabu. Hong Kong addunyaa irratti fakkeenya bilisummaa fi sadarkaa isheen irra geesse irratti sodaa uumameedha jedhaniiru.
Dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa ibsa baasan kun arfan ministeerota haajaa alaa biyyooti arfanii ta'uun ibsameera. Oduun ammaaf. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falmu Itoophiyaa irratti gabaasa haaraa baase. Fuul 50 irratti gabaasa haaraa baase. Mata duree maqaa seera kabachiisuun dudduubatti jedhu irratti waraanni Itoophiyaa walitti qabeena midhaa, nam fixaa, manneen namatti gubaa. Manidhaa keessatti namni tokko dhiiru waan ta'eef yookaan ammoo dhala waan ta'eef rakkoo argeettuu jira jedhee gabaasa hedduu barreessee baase. Wanni warri mootummaa lafa eeguu jiru nagaa eegtolchuu jiru kun waan akka malee nama yaaddeessaa jedha. Bulchiinsa Amnesty International keessallee Tsiyoon Girmaa nama dubbifte gabaasa kaanillee walitti qabnee namoonni nutti. Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnesty International humnoonni nagaa eegumsaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti kanneen mirga namummaa irratti dhiibbaa godhan dhiittaalee mirga dhala namaa kan geggeessan ta'uu ibsuudhaan gabaasaa bal'aa baaseef akka maddaaf ragaaleetti namoota miidhaa sanaan daafamaniif namoota dhimma sana beekan walumaa galatti namoota 80 waliin kallattiidhaan akkasumas bilbilaan gaaffiif deebii geggeessuu isaa dubbata. Namoota qorattoonni dhaabbatichaa gaaffiif deebii waliin geggeessan keessaa 21 dubartoota ta'uu isaaniillee kan beeksise gabaasaan Amnesty International namoonni kun qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, abboota qabeenyaa dhaabbatoota daldalaa, barattoota, hojjetoota mootummaa, hogganoota paartiilee mormitootaa fi barsiisota akka of keessaa qaban hubachiisee jira. Kana malees dabalataan ragaalee saatalaayitii, ragaalee hospitaalaa fi ragaalee kabiroo ilaaluu isaas dubbatee jira. Ragaalee walitti qabadhe jedhu kanneen irraa bayiin qorannoo argate godinaalee Gujii keessatti walitti bu'iinsa jiru wal qabate akkasumas naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa Qimaant wajjii wal qabate dhiittaaleen mirga namoomaa humnoota mootummaan geggeessamu agarsiisaa jedha. Amnesty Internationalitti qorataan dhimmoota mirga namoomaa gaanfa Afrikaa godinaa Gujii keessatti murtii seeraatii ala ajjeechaalee namoota irratti geggeessaman jedhu laalchisee akkanatti ibsan. እዛ አካባቢ የተሰማራ ኃይል አለ ህግ ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱ የክልሉ ፖሊስ እንዲሁም የአካባቢው ሚሊሻ የቀበሌ ተደራጅ ማለት ነው እነሱ ሁሉ አሉና ሁምኒ ነገ ጉምሳና ናኖ ሰነት ቦባይኒ ጅራ ራያን ኢትሳ ፖሊሲ ናኖ ሰና አከስመስ ሚሊሻ ናኖ ከነን ገንደት ጉርማውን ጀቹዳ ከነን ሁንዲኒ ጅሩ ከነን ሙርቲ ሴራቴ አለ ነሞተ ረተጀቻ ከራወተን keessumaa fakkeenyaaf magaalaa Arqalloo keessatti kan namoota 4 irratti ajjeechaa raawwate raayyaa ittisaati. Akkasuma magaalaa Arqalloo keessatti barataan kutaa 10ffaa tokko ajjeefameera. Kabiraan dhokdhoqqee yookaan mootor biskileetii oofaa akka ture namni waggaa 24 ajjeesameera. Amajjii bara 2019 keessa immoo Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa magaalaa Fincaa'aa jedhamtutti namoonni 13 akkanumatti loltoota raayyaa ittisaan itti dhukaasamee ajjeesaman. Namoonni kun mootummaadhaan yookaan kanneen mootummaadhaan ajajamaniin ajjeesamuu isaanii agarsiisa ragaan keenyaa jedhan obbo Fisaa Takilee. Lakkoofsa namoota Gujiitti ajjeesamanis innaa ibsan akkana jedhan qorataan Amnesty International kun. ጉጂ ዞን እንግዲህ ሁለት ናቸው ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ የሚባሉ አሉ በእኛ ጥናት ውስጥ የተካተቱት 30 የተረጋገጡ 39 ሰዎች እንደሞቱ ነው ከነዚህ 30 ጉጂን ጎድና ለማ ጉጂ ሊጣ ጉጂ ባ ከነን ጀደመንቱ ጅራ ቆራና ኬኘ ከሰት ነሞን አጀሰሙን ሳኒ ምርከኔሰሜ ነሞቱ 39 ከነን ከሳ ኩዳጃ ጉጂ ሊጣ ከሱማ ናኖ ዱግዳ ቦራ ጀደሙ ትራወተሜ digdami sadi immoo Gujii Bahaa keessatti ajjeesaman. Ajjechaaleen kun yeroo adda addaatti raawwataman. Walumaa galatti namoota 39 jechuudha jedhan. Haala ajjechaaleen kun itti raawwataman jedhanis akkanatti ibsan obbo Fisaa Takilee. ብዙዎቹ እንግዲህ ለምሳሌ 4 ሰዎች ምስራቅ ጉጂ ውስጥ የተገደሉትን ስናይ ከእስር ቤት ወጥተው ነው የተገደሉት። በህግ ከለላ ስር ያሉ ሰዎች ናቸው። ተጠርጥረው ታስረው ነበረ። Baay'ee isaanii fakkeenyaaf namoota 4 Gujii Bahaa keessatti ajjeesaman innaa laallu mana hidhaa keessaa baafamaniiti kan isaan ajjeesaman. Namoota gaaddisa seeraa jala jiran turan shakkamanii hidhaman. Namoonni kun firoota. Namoota hidhatanillee utuu ta'anii qabamanii seeratti dhiyeessamanii murtii seeraa akka argatan taasisu malee ajjeesuun sirri miti. Garuu kan godhame kana miti. Kabiraan fakkeenyaaf Arritti Mucaan jedhamu magaalaa ganda xiqqoo tokko keessatti kan ajjeesame walgayiidhaaf baheeti. Naannoo sanatti yeroo walgayii waamamu namoota irraa bilbila harkaan funaanama. Raayyaan ittisaa iccitiin akka hin baane ta'uuf mala namoota walgayii dhufanirraa bilbila harkaa funaana.
Yeroo baay'eellee bilbilli isaanii deebifamuuf. Yeroo sanatti bilbilli funaanamee utuu walga'iin geggeessamaa jiru bilbilli waama. Bilbilli waame kan eenyuuti ennaa jedhamu kan kooti jedha. Achumatti ka'e jedhanii fuula kee achi naanneffadhu jedhanii uummata duratti itti dhukaasanii ajjeesan. Akkasuma fincaa'aa keessatti namoonni ajjeesamanis dirree irratti guyyaa saafaa ajjeefaman. Akkasumas namoonni qonnaaf deeman akkanatti ajjeefaman Gujii Bahaa keessatti. Namoonni kun namoota hidhannoo hin qabne, namoota raayyaa ittisaa sanaaf yaaddoo nageenyaan humneedhaa jiran qorataan Amnesty International Fisaa Taklee. Imaammanni mirga namoomaa Amnesty International hordofu namoonni hidhatanillee yoo qabaman takkaa gaaddisa seeraa jala gallaan seeraan gaafatamanii murtii seeraa argachuu qaban ka jedhu ta'ullee dubbatan. Waa'ee namoota hidhamaniis ennaa dubbatan. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa Afrikaa keessaa nama kumkurnya hedduu irratti argan. Hagi guddaan Afrikaa kibbaa keessa. Ugandaan haga ammaatti dhib kanaan namni nurraa lubbuu dhabin jiru jettetti seera nama ol keessa yaa'uu dhowwuuf baaftu kanaan laaffisuu jirti. Ministeeroti fayyaa biyyoota naalleen waan amal dhib kanaatii fi falii jabaan jiru duratti qophaa'uu jedhaniitiin mari'aman. Oduu tanaan Tapaawulitti Afrikaa kibbaa Johannesburginuu erge tujubee nutti. Vaayirasiin koronaa akka ogeessonni eegumsa fayyaa jedhan daangaatti dhimma hin qabu yookaan aadaa namaa yookaan afaan namaatti dhimma hin qabu biyya lafaa maraarratti fuulleffate. Garuu erga vaayirasiin kun ji'a 3 dura Afrikaa keessatti mul'ate qabee biyyoota adda addaa keessatti haala adda addaa mul'ataa jira. Addittiin yeroo dhiyoo as namoonni 100,000 ta'an vaayirasichaan qabamuu gabaaste. Haa ta'u malee akkaataan itti faca'aa jiru adda adda. Afrikaan kibbaa lammiiwwan 25,000 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamuu yoo gabaastu biyyoonni ododoota xixiqqoo kan akka Moorishees immoo baatii tokko oliif vaayirasichi biyyattii keessatti akka hin mul'anne gabaasan. Gama biraan biyyoonni duraan weerara kanaan miidhaman kan akka Ruwaandaa fi Ugaandaa vaayirasichi namoota 100 lakkaa'aman kan qabeef namni du'e garuu akka hin jiraanne gabaasaniiru. Afrikaatti daayirektara jaarmiyaa fayyaa addunyaa kataan Dr. Matshidiso Mo'eetti akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii vaayirasii kanatti duuluu gargaaruuf jecha hojjettoota eegumsa fayyaa 10,000 oliif leenjii kennee jira. Most countries still have fewer than 1,000 reported cases. This means that as government biyyoonni irraa hedduun hanga ammaatti namoonni 1,000 hin guunne vaayirasii kanaan qabamuu gabaasaniiru. Sana jechuun akkuma mootummaan uggura sochiif tarkaanfii hawaasummaa kabiroo laaffisaa adeemeen fayyummaa uummataa eeguuf magaalaalee gurguddoo bakka hawaasichi ofirraa ittisuuf dandeettii qabu qofaa utuu hin taane bakka maratti tarkaanfii cimaa fudhachuun barbaachisaadha. Caasaa eegumsa fayyaa cimsuuf akkasumas tajaajila barbaachisu uummata biraan ga'uuf hojjechuu itti fufnaa jedhan. Moorishees keessaa ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii Dr. Kaalesh Kumar Singh akka jedhanitti biyyattiin dhibee kanatti duuluuf kan iseen irratti fuulleffate qopheedha. Kanaanis vaayirasichi akka hin facaane gochuutti itti milkoofneerraa jedhan. Mauritius registered the first cases of COVID-19. Mauritius nama COVID-19 qabame kadura baatii bitootessaa keessa gabaaste. To'annoof qophee godhamuu qabu erga walakkeessa baatii amajjii qabnee lafa keenyee jirra. Muummichi ministeeraa Mauritius koree yeroo yerootti dhimma kana qoratu ofii isaaniif hoogganu. Kun immoo mootummaan guyyaa guyyaatti haala weerara kana akka hubatuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu hojiirra oolchuuf gargaara jedhan. Faca'inni vaayirasii kana hammaataa adeemus Afrikaan kibbaa dhiyeenya manneen sagadaa namoota murtaa'an bakka argamanitti of eeggannoon deebisanii akka banaman eeyyamteetti. Ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Zuweelii Nikizee akka jedhanitti kun qaama tooftaa waaltaaleen amanamoo ta'an kanneen akka waldaa kiristaanaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa gara fuula duraatti attamiin vaayirasii kana waliin jiraachuun akka danda'amu barsiisuuti jedhan. It has become clear that we are likely to have this pandemic for more than a year, maybe even to 2 years. Weerarri kun waggaa tokko oliif akka inni nu gidduu turu ifaa ta'uusaa hubachaa jirra. Tarii immoo waggaa 2. Kanaaf haala jiru laaffisuu fi adeemsa kanaanis hawaasi keenya martinuu jijjiirra haala hawaasummaaf amalaa irratti akka inni fuulleffatu jajjabeessuun nuyiif barbaachisaadha jedhan. Biyyattiin Afrikaa gama bahaa Ugaandaan hanga yoonaa nama du'e kan hin gabaasneef namoonni 300 guunne vaayirasichaan qabamuun ibsameera. Ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Jane Akeng akka jedhanitti caasaan eegumsa fayyaa duruu weerara lubbuu galaafatu kabiroodhaan muddamee jira. Uganda has had opportunity to have several outbreaks. Ugandaan weerara hedduu argitee jirti.
bara 2000 qabee hamma har'aatti yoo xiqqaate yeroo 6 weerara eboolaaf weerara kabiroo hedduudhaan dhahamteetti. Kun immoo dandeettii keenya akka cimsuuf carraa nuu kenne. Akkasumas immoo caasaa jiru weerarri akkuma ka'een deebii kennuuf akka danda'anitti hundeessuuf nu gargaareera jedhan. Angawaa jaarmaya fayyaa addunyaa kan ta'an mooyettiin faca'inni vaayirasii kanaa addunyaa kabiroorra kan Afrikaa keessaa xiqqoodha jedhanii dhugaa ardittiin martinuu hubachuu qabu garuu vaayirasichi akka hin banneef boodattiin jedhu nutis callisuu hin qabnu jedhan. bar koronaan addunyaa miila fanqis kanatti namuu waan beekuuf waan qabu wal qarqaara. Jibriil Mohammed Ambootti garaajii makiina keessa hojjete. Achumaan dhibi koronaa kanallee fal barbaadaa jedhee waan namni dhibii vaayirasii koronaa kun itti hammaate qilleensaan baafachuu danda'u jedhe hojjete. Hospitaalii Amboolleen yoo falli bidhamne waan inni hojjetu kanaan hin fayyadamnaa jedha. Nakor malkaan nu erge. Dargaggoo Jibriil Mohammed jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Hojiin isaa meeshaalee konkolaataa jijjiiruu yookaan toornoo jedhamee kan waamu ta'uu dubbata. Barnootni inni barate ammoo makaanikummaa fi ogummaa elektiriikii wajjin kan wal qabate ta'uu dubbata. Hiriyoota isaa kanneen biroo lama wajjin ta'uudhaan yeroo weerara vaayirasii koronaa kanatti dhibamtoota koronaa meeshaalee gargaaran hojjedheeraa jedha. Meeshaan inni tokko meeshaa afuura baafachuudhaaf deeffachuudhaaf gargaaru elektirikaalii assisted ambubaak kan jedhamu yommuu ta'u, meeshaan inni kan biraan immoo meeshaa oksijinii oomishuudhaaf dandeessisu ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር jedhamu ta'uu dubbata. Faayidaa meeshaalee kanneenis akkasitti ibsa. ደግሞ ለኮሮና በሽተኛ ነው። Faayidaan meeshaa kanaa dhibamtoota koronaa afuura baafachuuf deeffachuun isaan rakkisu gargaaruu fi namootni kun osoo kutaa yaaliin ulfaataatti adeemsifamu intensive care unit jedhamu osoo hin seeniin akka ittiin qilleensa fudhataniif baafatan isaan gargaara. Faayidaan meeshaa oksijinii oomishuu ammoo dadhabbii oksijinii siliindaratti guutanii bakka biraatii fiduu hambisa. Dhukkubsataa koronaa bira kaa'amee oksijinii oomishee dhibamaa kanaaf kennaa jechuudha. ያመረተ ለፔሸንቱ ይሰጣል ማለት Dargaggoo Taaffasa Uumaa dargaggoo Jibriil faana ta'uudhaan meeshaalee kanneen hojjechuu dubbata. Sababa itti meeshaalee kanneen hojjetaniifis ibsee jira. Meeshaalee kanneen hojjechuuf wantoota dhimma itti ba'anis akkasitti ibsa Taaffasan. Rakkoo biyyi keenya keessa jirtu kana ilaaluudhaan nutis kaka'umsa sammuu keenyaati meeshaa kana hojjenneerra. Meeshaan hojjennee kun immoo fudhatama gaarii akka qabu immoo abdii qaba. Meeshaalee kanarraa immoo akkuma beektu kana namni dhibamu tokko